Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 1. Wanta dubbannu keessa nu hangafa lubootaa isa bantii Waaqaa keessatti gara mirga teessoo Waaqayyoo surra qabeessaa taa'e akkasii qabna isa jedhutu hundumaarra caalaadha. Isa dubbannu keessa isa caalu. Ereen sanitti dubbadha. Waan dubbannu keessa isa caalu. Namni waan baay'ee dubbachaa oola. Waa'ee buddeeniin dubbataa, waa'ee hojiin dubbataa, waa'ee uffataan dubbataa, waa'ee TikTokiin dubbataa, waa'ee Facebookiin dubbataa. Namni wal argee wal ijjiin dubbataa, maas miidiyaanis walitti dubbataa. Mata dureen dubbatamu baay'eedha biyya lafaa kana keessa. Waan dubbannu keessaa garuu inni caalu waa'ee Yesuus dubbachuudha. Waama dubbatamu keessaa abbaan barreessaa Ibroota. Waama dubbatamu keessaa nuyi hangafa luboota isa bantii Waaqaa keessa mirga Waaqayyoo taa'e qabna isa jedhutu caalaadha. Mata dureen waldaa keessatti lallabamu baay'eedha. Hin ceetaan hin lallabama, hin darbitaan hin lallabama, hin guddataan hin lallabama. Wanta lallabamu keessaa inni caalu Yesuus hin qabna wanta jedhudha. Mata duree baay'ee lallabama waldaa keessattis, mata duree baay'ee dubbatama waldaa kiristaanaa keessattis. Bakkee kanattis namni mata duree baay'ee haasaa oola. Garuu waan dubbatamu hundumaa keessaa Yesuus hangafa lubootaa isa nuuf jecha bantii Waaqayyoo keessa mirga Waaqayyoo taa'e qabna mata dureen jedhu hundumaa caala. Akkamitti caalaa jechuu dandeessu ammas? Ani Yesuusin qaba mata dureen jedhu hundumaa caala. Waldaa keessatti wanti lallabamu, bakkee keessatti wanti dubbatamu hundinuu walitti cuunfame amma mata duree Yesuus hin ga'u. Namni waa'ee Musee lallabu jira, waa'ee Yoosef lallabu jira, waa'ee Addaam kan lallabu jira, waa'ee cubbuu kan lallabu jira. Hunda kanaa kan caalu garuu Yesuusidha. Mata duree caalu waldaa kiristaanaa keessatti lallabamuu qabu Yesuus hangafa lubootaa isa du'aa ka'ee mirga Waaqayyoo taa'e isa jedhutu caala. Maaliif akkamitti hangafa lubaa taa'e? Dursee sababii cubbuu ilmaan namootaaf dhiiga isaa aarsaa godhee dhiyeesse, waraanamuu isaatiin fayyinni nuuf ta'e, du'uu isaatiin du'a oollee, du'aa ka'uu isaatiin lafaa kaane. Achi immoo dhaqee bantii Waaqaa keessa taa'e. Kana lallabuun hundumaa caala. Kana dubbachuun hundumaa caala. Mata dureeti guyyaatti haasaa ooltu caala. Yesuus hangafa lubaati wanti jedhu hin caala. Namootatu si'a tokko waa'ee ogummaa utuu dubbatanii ogummaa Solomoon kaasan. Yesuus immoo kedhe Solomoon irra kan caalu as jira jedhe. Yesuus hin caala. Abbaan barreessaa Ibroota dubbachaa dhufe waa'ee Malkiiseedeq dubbatee hoolota dhiiga isaanii dhangalaasanii waa'ee luboota dubbachaa dhufeeti. Boqonnaa 8 irra ga'eeti waama dubbannu keessaa garuu jedhe hangafa lubaa qabna, Yesuusin qabna inni jedhu hundumaa caala. Biyya lafaa kana keessatti amma Musee lallabuun cubbuu namarraa hin kaasu. Mata duree godhatanii Yoosefin lallabuun cubbuu namarraa hin kaasu. Hamilee namatti horuu danda'a, amantii namatti horuu danda'a, fayyina nama laachuu garuu hin danda'u. Fayyinni kan argamu maqaa Yesuus keessaati. Milkaa'inni kan dhufu maqaa Yesuus keessaati. Yoo waa'ee poolitikaa haasofte mataa cabsaatti qabatamu. Wal falmutti kaatama. Ani dhaaba isa kanan deggara, ani isa kanan deggara. Ani isa kanan jaalladhu, ani isa kanan nan jibba. Ani inni kun abaluun ajjeese, inni kun garaagarummaa uuma. Yesuus yeroo lallabdu garuu tokkummaa dhufa, nagaan dhufa, jireenya dhufa. Argita? Namni waa'ee Yesuus dubbatu gowwaa fakkaata yeroo baay'ee. Gowwaama fakkaata. Meesii meedhiti dhaqitaayiti. Yesuus gooftaadha. Wangeela keessatti akkas jedhe meedhi. Si bakata namni. Waldaatti dhaqee lallabii siin jedha. Si jimbuunan nugu si bakata. Waa'ee xaafiitti kaas, waa'ee xaafii immoo itti kaas. Xaafiin kiiloon isaa mana galee, shunkurtiin amma galee. Taa'ee mataa nyaata. Maarreedha. Abbaan barreessaa Ibroota immoo kedhega. Akka namoonni dubbii Yesuus nuffan bareeti waama dubbannu keessaa ijoolleedhe. Waama jennu keessaa, waama dubbannu keessaa hangafa lubaa Yesuus Kiristoosin mirga Waaqayyooti qabna inni jedhuun caalaa jedhe. Kun namootatti gowwummaadha. Gaafa waa'ee Yesuus lallabamu qilleensa fayya. Gaafa waa'ee Yesuus lallabamu dacheetu fayya. Gaafa waa'ee Yesuus lallabamu ulaatu banama. Gaafa waa'ee Yesuus dubbatamu gammachuutu dhufa. Kana beektu namni garuu isa kana danda'een dubbatu. Amma namoonni sababa nun Yesuusin lallabnuuf namuma wayitti galu nun si'an. Dubbii hundumaa caalu garuu kan dubbatu nuyi. Dubbii fayyinaa kan dubbatu nuyi. Kottume politisiyaanii isa kaminni dhiiga isaatiin nama qulqulleessee beeku natti mika. Political person isa kami inni dhiiga isaa dhangalaasee namni dhiiga isaatiin oole sabaaf waraanamee waraanamuu isaatiin fayyinni ta'e yellam. Kottu natti mika. Bulchaa biyyaa isa kami inni namaaf du'e nama ajjeese malee. Aangoosaaf jedhee nama fixa malee. Yesuus garuu aangoosaaf jedhees maqaasaaf jedhee nama tokkotti hin buune namaaf du'e malee. Kottaa gaawaa dubbannaa nuyi garuu wedhaame. Kiristoos safannifame. Hin lallabnaa. Hin dubbannaa. Hin labsinaa. Kana booda
qilleensi biyya keenya Yesuusin nuunfatama. Dacheen biyya keenya Yesuusin nuunfatama. Bishaanni keenya Yesuusin nuunfatama. Haleluuyaa. Maaliif waama dubbannu keessa angafa lubootaa qabna inni caalu jedha beektaa? Dadhabbiin keenya garaasaa rukuta. Waama dubbannu keessa Yesuus gaafa jennu namni dadhabbii qaba. Biyya lafaa kana keessatti namni hin dadhabaa. Cubbuutti hin dadhabaa. Jireenya keessatti hin dadhabaa. Ikoonomiidhaan hin dadhabaa. Wanti dhala namaa dadhabsiisu biyya lafaa kana keessatti baay'eedha. Cubbuun immoo keessuma nama dadhabsiisa. Kanaaf isa cubbuu hin qabne cubbuun keenya immoo garaasaa rukutu qabna. Ibroota boqonnaa 3:5 irratti cubbuutu irraa dhabame malee angafa luboota isa karaa hundumaan akka keenya qoramee qabna. Isa dadhabbiin keenya garaasaa hin rukunne garuu hin qabnudha. Dadhabbiin keenya lakkaa maaliif caala beektaa? Angafa lubaa qabna. Angafa luboota isa mirga Waaqayyoo taa'e qabna jechi jedhu maaliif caala beektaa? Dadhabbii keenya garaasaa rukuta. Dadhabbii keenyaaf nu rukuta miti. Dadhabbii keenya garaasaa rukuta. Biyya lafaa keessatti warri aangoo qaban dadhabbii keenyaaf nu rukutu. Dadhabbii keenyaaf nu garafu. Dadhabbii keenyaaf nu ajjeesu. Yesuus garuu dadhabbii keenyaaf nu rukuta tun taan dadhabbiin keenya garaasaa rukuteeti nuuf roora. Nuuf wawwaata. Argita? Dadhabbii keenyatu itti dhaga'ama. Woo hin dadhabee nan kaasa mucaa kootiidha. Hin dadhabdee olan qabeedha. Yuusi dadhabbii keenyatu garaasaa rukuta. Nama dadhabbii kee keessatti garaasii ilaafu tokko hin jiru biyya lafaa keessatti. Ati dadhabdee taanaan gatamaa si godhu. Ati dadhabdee taanaan firdii sitti faradu. Dadhabbii kee keessatti kan garaansaa rooro Yesuus bichaa. Kanaaf maal jedhe abbaan barreessaa Ibroota cubbuutirraa dhibame malee cubbuun hojjenne malee cubbuun qabu malee isa cubbuu keenyaaf garaansaa roora'uu qabnaa jedhe. Isa dadhabbiin keenya garaasaa rukutu qabnaa jedhe. Kanaaf waa'ee isaa dubbachuun jedhe hundumaa caala jedhe. Waan amanamaa lubbuun keenya qabattee dhaabbattudha. Waan amanamaan hin jiru biyya lafaa keessatti. Shomboqqoo wayiiti. Dhalli namaa ammuma kakusii kala ammuma shaara. Amanamaa miti. Hojiin namaa amanamaa miti. Deemsi namaa amanamaa miti. Amanamaa kan ta'e Yesuus qofaadha rakkina keessatti. Kanaaf waa'ee isaa dubbachuun hundumaa caalaa jedhe. Akkuma markabneedha. Akkuma markabni ammana ga'u markaba guddaa ilaala markaba gizuufii ta'e midhaan toonii baay'ee baatee deemu meeshaa sibiila gurguddaa baatee deemu qofoo sibiilaa xiqqoodhaan qabamee dhaabbata. Markaba yeroo oofan hin argine qofooma xiqqoodhaan dhaabbata. Yerooti batoo sanaan akkas rukuttu hin deemu. Yooti dhaabdee hin dhaabbata. Garuu manni ga'u immoo ilaala. Akkuma markabni ammana ga'u qofoo sibiilaatiin qabamee dhaabbatuudha. Nuyis abdii amanamaaf cimaa lubbuun keenya qabattee dhaabbattu rakkina keessatti wajabii keessatti qabnaa jedhe. Kanaaf waa'ee isaa dubbachuun hundumaa caalaa jedhe. Hin dubbifanne. Akka qofoon sibiilaa markaba qabee dhaabu. Nuyis abdii amanamaadhaaf cimaa lubbuun qabattee dhaabbattu qabna jedha. Inni iddoo hundumaa irra caalaa qulqulluu gara isa keessaa yungaa jedha. Iddoon sun isa Yesuus inni akka lubummaa Malkiiseedeqitti bara baraan angafa lubootaa ta'ee dura deemee nuuf lixeedha jedha. Durseetti nuuf lixe beektaa? Abdii amanamaaf cimaa lubbuun keenya qabattee dhaabbattu jira. Bubbeen obomboleettiin rakkinni wajabiin yoo dhufe nu sochoosuu hin danda'u. Akkuma markabni ammana ga'u qofoo sibiilaatiin qabamee dhaabbatu nuyis angafa lubootaa isa dura adeemee achi nuuf lixe. Qabee nu dhaabaa. Rakkinni nu fuudhee hin ba'u. Bubbeen nu fuudhee hin ba'u. Waa'ee isaa dubbachuun hundumaa caalaa jedhe. Sadii waan dubbannu keessaa maaliif caalaa nu barbaachisa? Boqonnaa 7:26 irratti Ibroota keessatti akkas jedha. Angafa lubootaa isa qulqulluu waan ittiin jedhan hin qabne xurii hin qabne isa cubbuurraa gargar ba'ee bantii waaqaa gararraatti ol jedhee akkasii qabaachuun nuuf hin barbaachisa. Inni angafoota lubootaa warra kaanii guyyuma guyyaatti duraan dursee cubbuu ofii isaatiif kana booddees cubbuun sabaaf aarsaa dhiyeessuu isa hin barbaachisne. Inni ofii isaa aarsaa godhee al tokkicha yeroo hundumaaf dhiyeesse. Kanaaf nu barbaachisa. Sadhumaa akka nuun fiixaan baanu godheera. Angafa lubaa sana qabnaa hundumaa caala jennee akka dubbannuuf maaliif nu barbaachise akka nuun fiixaan baanu godheera. Ibroota boqonnaa 10:12 Kiristoos garuu al tokko aarsaa dhiyeessee bara baraan gara mirga Waaqayyoo taa'e. Achi taa'ee diinonni isaa ejjeta miilla isaa amma godhamutti in eeggata. Al tokkicha aarsaa dhiyeessuudhaan warri Waaqayyoof qulqulleeffaman yeroo hundumaaf akka fiixaan ba'an godheeredha.